أيعبد آلهتهم تابوتا يوكان مو جرّي قبران كانا تابوتا جرا كني جرا وجنين قبري جنان ويعبدوا إلهه جرّي سمو قيا بربادن ربي إسا كن إسا أكا جرّي إسا وجن قبران دغني غافتن أتي غافة أتي كتو تا آلهة كينياتيس قيا تكو كي قبر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسي كنيا وربي ددمي سدفالاني مطالب قريش بربادو قريشي تدبنا من النبي صلى الله عليه وسلم ارغما ربي را بربادو جراتي دبنا جچو داس كيسات ارغما ربي را بربادو اسي جچو maal akkasiin irra barbaade ergama rabbii maal akkasiin gaafatte kana keessatti dubbanna jechuun qabxii afurtu jiraas keessatti lammaa ra'ati qurayshii yeruma agartu annal iidaa rasuula azaa gochuu rasuula cinquun lam yujdi waa hin argamsiifne nafaan faayidaa tokkollee hin argamsiifne jechuu yeruma argitu bal inumaayyuu zaada almuslimiina muslimtoonni ni dabalatan jechuu yeruma argitu imaana dabalachuu yeruma argitu ويقينا دبلچو يرما ارغيتو مشاوني ديمته قريشين الى الرسول صلى الله عليه وسلم غير ارغما ربي ديمته وطلبوني بربادا منه رسول الله اي يعبد الهتهم تابوتا يوكان مو جري غبران كانا تابوتا جرا كني جرا وجنين غبري جنان ويعبدوا الهه jarri simmoo guyyaa barbaadan rabbii isaa kan isaa akka jarri isaa wajjin gabbaran dhabanii gaafatan ati kottu taalihaa keenyaatis guyyaa tokko kee gabbarree guyyaa tokko immoo keenya gabbarraa jedhanii فأنزل الله ربنا أجمعهم بوس آية عليه سرت سورة الكافرين قرآن سورة الكافرون رت بوس يجون تقرير دقر قباسنا رت مال جدا قبل أن يمشوا إليه وتو غير رسولا من درا أرسلوني إرغني إليه غير إرغما ربي ترغني عقبة بن الوليد عقبة المولي نما جدا مترغني فذهب نديم عقبان وقال له إسان جده يا ابن أخي يلمو بليسكي يا إنك أتي منا نرأي حيث قد علمت من كيارنا أتي جتشو نرأي akkuma tiyyuu beektu jechuudha gosa keenyarraayi min khiyaarinaati warra filatamaa keenyarraayi hasban wa nasban sadarkaadhaanis gosaanis ati numarraayi wa innaka ati qad atayta dhugaa dhuftee jirta qawmaka ummata kee kanatti dhuftee jirta bi amrina adhiimin amrii guddaa wa'iitiin jira kanatti dhufte فرقت به جماعتهم كجماعة إساني لا يتين أدد قود وصفحت كان قوات لكوفت أحلامهم بيكوان إساني لا بيكتو تجرى وعبت أتني أي بيستي آلهتهم قبرمتو تجرى ودينهم ديني جرى اللي أي بيستي وكفرت أتلي جتشو لني كفر سيفت ممدا نموت دربا من آبائهم أبوتي سانيرا كنافو فاسمع مني وانا ست مكان نراد جدين عقبة بن الوليد تجابر إن كنت يوتات تريد كفيت مالا قبينيا يو برباد جمعنا لك قبينيا قتفيت ولتسيف كمنا من أموالنا قبينيا كينيا حتى تكون هنغتي تاتو أكثرنا مالا قبينيا هنغتي نجالتو تي قبينيا قدا ولتسيف كمنا وإن كنت يوم موفيت تريد وإن كنت يوتات تريد كم فيت شرفا كبجا يو كبرباد تأي سودناك سيد سيقون علينا شومنة سيكنين أبا أنغو سيقون جدين وإن كان يوم موتى هذا الذي تأتيك إني ستلو في قرآن أتئمت كان ربي برانة في جدت كوني إني ألقان ستلو فكوني من الجن يو جني راكان تأوتا لا تستطيع يودد أبد ردها جني سنفر ديبسو يو كان دندين يتأي طلبنا على كسيب بربان طبيبا قريتش دواسي بربان يعالجك طبيبا جتون دكتورو تسي بربان يعالجك نمسي والدان
jedhee itti hime jechuudha. Falammaa faragaa yeroo manni raawwate dubbii isaa yeroo manni xumure jechuudha. Uqbaan qara'a lahu rasuul sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii itti qara'e. Awwala suurati fussilat dursa jalqaba suuraa fussilat itti qara'e. Achumaan fa'amsaka uqbatu bifamihi. Inni manni qara'uu jalqabu achumaan uqbaan afaan ergamaa rabbii qabee ga'a kana caalatti hin qareen jedheen. Waxalaba minhu isarraa barbaade ayyamtani'a dhiisi kalas quraana kanas matti dhaabi jedhee. Akkanni quraana kanarraa dhaabu gaafate. Walammaa raja'a yeruma deebi'u nasaha qawmahu uqbaan ummata isaatiif dhaame. Hayyatrukuuhu dhiisaa Muhammadiin kanatti hin dubbatina kana caala jedhe. Dhaqeera ittis hime dhiisaa kana caala jedhan dhaabbatinaati jedhee jennaan fa'aaba'u ni didanii gaa Qurayshoonni jedha. Akkasitti ka qabxii sadaffaarra geenye jirra. Falammaa aysuu yeruma garaa muratan xalabuu ni barbaadan minhu rasuularra. Yermanni kanallee dide taabota jaraallee gabbaruu fi dide faraqaa kana yermanni didu xalabuu minhu isarraa barbaadani. Hayyus qixa keessaa kutuu gaafatan minal quraanirraa maa yagiidahum waan jara aarsu waan nu aarsu keessaa dhiisigaa jedhaniin. Min dhammi aalihatihim kan taabota keenya gabbaru keessaa kuti jedhaniin. Wa ibaadatihim akkasuma immoo ibaadaa keenya waan arrabsu jedhaniin. Aw yookaan immoo yubaddilahu jecha biraattiin irraa jijjiiri quraana kana jedhaniin. Biquraaniin akara quraana kan biraa bakka buusii isa akkanaa keessaa gatii jedhaniin jechuudha. Qabxii arfaffaa irratti faansalallahu jawaaban rabbiin ol ta'e achumaan buuse jawaaban lahum deebisaa haala jaraaf godhuun gaafii jaraatiif suuratu nisaa keessatti. Qul jedhi yaa nabi Muhammad maa yakuunu lii waanaaf hin malu an ubaddilahu qur'aana kana ani jijjiiruu naaf hin malu min tilqaa'i nafsi of biraa jijjiiruu waanaaf hin malu jedhiin. In attabi waani waa in hordofuu bara waa hordofaan jiru illaa maa yuuhaa ilayya waan rabbiin beeksisanitti godhe malee waan biraa isinitti karaan jiru jedhiin jedha. As'ilatun gaafiidha limaadhaa mashatti Qurayshuun lirrasuuli maaliif gara rasuuladhatti Qurayshiin maadhaa xalabuu minhu maal isirra barbaadan maadhaa anzalallahu rabbiin immoo maal buuse jawaaban deebisaadhaaf lahum jaraaf maadhaa xalabuu minhu jarris maal isirra barbaadan baada dhaalika booda kanaati. Bimaadhaa ajaabahumullahu rabbiin oo deebisaa maal jaraaf godhe quraana keessatti jedha. Alkulaasatu cuunfaadha. Lammaa ya'asuu yeruma garaa muratan minhu rasuularraa xalabuu ni barbaadan minhu rasuularraa ayyaa abuda gabbaruu aalihatahum taabota jaraa gabbaruu irra barbaadani. Wahum haala jarri yaabuduuna gabbaraniin ilaahii jaraa jarri saala gabbaraniin. Aw yookaan immoo ayyugayyira jijjiiruu barbaadan alquraana kana